Akkam jirtu? Ergaan kun ilmaan namaa hundaaf hojjeta. Sababni isaa uumaan uumama hundaaf seera tokkoo fi madaala walqixa ta'een bulcha waan ta'eef. Namoonni guddina barbaadan jijjiirama jireenya isaanii keessatti fiduu maaliif dadhaban yookaan jijjiiramuudhaaf maal eegu? Bara haarawaa hanga barri jijjiiramu eegammoo, hanga barumsa isaa xumuranii jijjiiramuudhaaf eegammoo, hanga qarshii argataniif eegammoo, hanga hojii isaanii jijjiiratanii eegammoo, hanga mindaan isaanii dabalamuu eegamu. Guddinaa fi jijjiirama barbaannu irraa wantoonni kun duubatti nan hambisan. Ilmi namaa yoo fedhe, yoo barbaade bakka guddaa ga'uu danda'a. Yoo hin barbaanne immoo sababa dhiyeessaa rakkoo keessa jireenya isaa guutuu jiraata. Kanaaf namoonni viidiyoo kana dhaggeeffattan jijjiiramuudhaaf murteeffadhaa. Nagaan naaf ta'a.